yaalli daa'imman ji'a 3 gadi yoo ta'ani mana yaalaa deemuun barbaachisaadha nuun jetteetta. Daa'imman ji'a 3 ol ta'ani akkasumas immoo dhagna qubaa qofa kan qabanii fi manatti yaalli maatiin gochuu fi qaban maal fa'aa jira? Baay'ee gaarii. Kanaaf sila dubbanneerraa mallattoo sila kaasaa turre. Taa'u kubbii nyaata nyaachuu dhiisuu, hirriba baay'isuu dadhabuu, ol deebisuu, of wallaalchisuu kun jira taanaan geessuudha. Umuriin isaa waan fedhaa ta'u. Kanaan achi garuu ijoollee kanaan adda jiran maal gochuu qabna isa jedhuu fi jalqabaa ho'ina qaamaa reeguleetii gochuu qabna. Ilaaluu jechuudha. Yeroo baay'ee chaartii akka giraafii qopheessaniitu manatti ilaaluu danda'an gaariidha. Maaliif ho'inni qaamaa ganamaaf galgalarratti amma garaagarummaan qabaata. Ganama fakkeenyaaf sa'a 12tti baay'ee gabbu'aa akka biyya keenyaatti sa'a 8 booda immoo amma 12tti baay'ee ol ka'aa jedhamanna. Isa baranii diurnal variation qaba. Isa baranii ho'ina qaamaa mucaa guyyaatti si'a 4 akka barbaachisummaa isaatti ilaalu temperature isaan irratti gochuu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Baay'ee ol ka'aa taanaan paraastamolii garaagaraa fudhachaa 39 baay'ee ol ka'aa taanaan mana yaalaatti geessuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa temperature regulationidha. Inni lammataa immoo maanni yeroo baay'ee dhibeen ho'ina qaamaa kan qabaatan baay'ee garaa qaama isaanii bishaan qaama isaanii jiru keessa waan ba'uuf akka qaama isa bakka buusuun barbaachisaa jechuudha. Harma hodhataana harma sirriitti hoosisu yerootti frequency isaa dabalu. Akkasumas immoo ORS mana keetti qophaa'u jira taanaan fruit juice garaagaraa manatti qopheessuun argama taanaan kana fayyadamanii yerootti guyyaa al takkaatti baay'isuun ta'in yeroo tokkotti ilaachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Inni sadaffaa akkasumas immoo paraastamoliin yeroo baay'ee biyya keenyatti availabiliidha. Bifa shiroopiinis jira. Paraastamolii sana fayyadamu. Gaafa fayyadamnu jalqaba guyyaatti si'a tokko garuu akka kiiloo isaatti akka qaama isaatti barraa'eera shirooppii sana irratti jechuudha. Akka qaama isaa sanatti laachuu fi guyyaatti al tokko addasi guyyaatti al lama akkas paraastamolii laachuus baay'ee barbaachisaa. Yoo baay'ee ilaannee guyyaatti al afur. Yoo baay'ee ilaannee guyyaatti al afur. Yeroo baay'ee namni haadholiin yookiin immoo abbaan ijoollee paraastamolii laatanii gadi hin buune jedhu garuu paraastamoliin akshinii jalqabu deeqaa 35 barbaada jechuudha. Kanaafuu laatanii fi ammas eeguun hin barbaachisa jechuudha. Kan biraa immoo akkuma bishaan laachuun barbaachisee akkasumas immoo nyaati garaagaraa nyaati madaalamaa ijoolleefis laatamuun hin barbaachisa. Shanaffaa irratti kaasuu kan qabnu immoo like sponjii yookiin immoo bishaan qorraa kan ta'edhaan qaama kun yeroo baay'ee paraastamolii erga laatan booda tulaatamee baay'ee advaayizii ta'a jechuudha. Ho'ina qaama isaa hamma ta'e gadi hir'isuu waan danda'uuf jechuudha. Inni garuu sakaaniin bakka hin buusu jechuudha. Kanaafuu manatti haadholiin kana gochuu danda'u warra dhibee kana qabaniif jechuudha. Akkasumas immoo mallattoo kan biraa sasida jennee arginaan immoo kunoo bakka lakkoofsa yookaan dooktarinaas bilbiluu danda'u. Akkasumas immoo mana yaalaa naannoo isaaniitis immoo geessuu danda'u. Baay'een si galateeffadha. Egaa yaalli isaa mana yaalaatti maalirraa jalqabdanii gara maaliitti deemtu? Jalqaban dhufuu gaafa fidanii lookaalaayizii goona jechuun maddii ho'inni qaamaan isaa kun eessa sombamoo garaamoo akkasumas immoo infekshinii eessuma jira kan jedhu adda baasu. Kanaafuu isaaf dhiiga ta'an dhiiga erguun barbaachisuu danda'a. X-ray raajii kaasuun barbaachisuu danda'a. Akkasumas immoo fincaanis erguun danda'ama. Yookiin immoo bakki badaan jiru taanaan kaalcharii isarraa fudhanii erguun danda'amu. Akkasumas immoo sammuu shakkine taanaan dugdarraa kan waraanu LP'n jira isas erguu dandeenya. Kanaafuu maddi infekshinichaa sakam isa jedhu adda baasuu irratti ilaallata jechuudha. Lammata immoo infekshinii yookiin immoo qaama namaa tokko irratti yoo ture infekshinii fakkeenyaaf dhiigaatti yookiin immoo seepsisa jedhamuutti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isaaf immoo mallattoo garaagaraa nutti agarsiisa. Onneen isaa akkamitti rukutaa jira, blood pressure isaa maal fakkaata, ho'inni qaama isaa hammamitti oolche, isa kana adda baasna jechuudha. Kanaafuu geessuun yeroo tokko mallattoo kana irratti ilaaluun kan barbaachisu kanaaf. Maaliif infekshiniin kun yoo ture infekshinii dhiigaatti yookiin seepsisa jedhamuutti jijjiiramuu danda'a. Infekshinii immoo baay'ee kan hin barbaanne meninjaayitis yookiin infekshinii sammuu achitti jijjiiramuu danda'a. Akkasumas immoo fakkeenyaaf qaamarra gogaa irratti ba'ee taanaan lafeetti gad darbuu danda'a. Osteomaalaayitiis jedhama afaan Ingiliffaan. Kanaafuu amma miidheedha infekshiniin kun immoo dhukkubsata sana amma miidheedha isa jedhus
ittiin barra jechuudha. Erga kan ilaallee booda yeroo baay'ee fiivarii miti kan yaallu. Kanaaf fakkeenyaaf fiivarii like mallattoodha. Dhukkuba yaalla jechuudha. Maatu waan sana fide jennee waan sanaaf qoricha barbaanna jechuudha. Qoricha barbaanna. Kanaaf dhukkuba sana yaalla. Yeroo baay'ee mana yaalaatti hin dhufu ho'inni qaamaa isaa dafee gadi hin bu'u garuu qoricha fudhachaa jira. Maatiin xinnoo frustrate yookiin immoo abdii kutachuu danda'a. Isa garuu miti. Dhukkubichi yeroo fudhata. Dhukkubichi sana yaaluu fi antibaayootikii taanaan yeroo fudhata. Sa'aatii 24 amma 48 fudhata. Garaagarummaa argisiisuuf jechuudha qaama isaa irratti.